Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii madda albuudaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu Goorodoolaa fi zoonii lixaa Buunnoo Beddellee aanaa Makkoo keessatti diina du'aaf madoon adabe. Roorroo abbaa irree sabarraa kaasee Oromiyaa walaboomtee fi birmadoomtee ijaaruuf jecha falmatti kan jiru falmaan uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii humna goolessaa sirnichaa irratti fudhatu jabeessee jira. Dheengadda jechuun fulbaana 3 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii madda albuudaa godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda utulutti waraana Abiyyi Ahimad sakattaaf bobbaate irratti haxxeedhuun guyyaa guutuu loleen humna diinaa irraa hedduu ajjeesuun gariin madeessee jira. Waraanni PP reeffallee kaafachuu dadhabuun rakkachaa turte. Aanaa Goorodoolaa ganda Balaambal iddoo addaa mana barumsaa Hoomacheessaa jedhamutti itti marsanii tumaa turan. Ittuma fufuun aanuma Goorodoolaa ganda haddaa dhadhachaa iddoo gaara Taakkareetii jedhamuun beekamutti lola ganama irraa kaasee hanga galgalaatti deemaa tureen waraanni faashistii PP du'aaf madoon hedduun adabamteetti. Guyyoota lamaan kana yoo xiqqaate nyaapni 40 ol du'anii madoo hedduu kaafattee kasaaraa gonfachuun of duuba deebiteetti. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkoo keessatti diina du'aaf madoon adabe. Akkasuma irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon kaleessa galgala godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkoo mooraa Siriitii keessatti waraana faashistii PP rukutee battalatti 3 ajjeesuun mooricha keessaa ari'ee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhate jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Bashaggar keessa murnoonni bilchiginaa dargaggoo dirqamaan leenjii bilisummaa leenjisuuf karoorfachuun beekame. Jaalkinna sababa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Gareen faashistii PP ilmaan Oromoo dirqamaan qabee leenjisuun teessoo isaa eegsifachuuf tattaafatu ilmaan Oromoo xinnaa guddaa osoo hin jenne funaana jira. Bilchiginaan raafama hamaa keessa seenuun akka waan qawween kufaatii isaanii irraa isaan oolchutti fudhachuu maree fi marabbaa malee uummata bulchuun akka danda'amutti yeroo irraa gara yerootti miidiyaa fi dabballoota of harkaa qabaniin lallabaa oolan jabeeffachuuf ilmaan haadha hiyyeessaa gara leenjii waraanatti guuruu jabeessanii itti fufanii jiru. Bashaggar aanaa dugdaa gandoota baadiyyaa 35 ol ta'an keessatti marii guyyoota lamaa jechuun fulbaana 3 fi 4 irratti taasisaniin hawaasa nagaa hojii isaa hojjetu namoota waraanaaf hin malle humnaan qabuun waraanatti erguuf karoora baafatanii hojjechaa jiraachuu odeessi keessoo bilchiginnaa bahe ni addeessa. Gandoota aanichaa hunda keessatti namoota milishaaf jechuun saalaa fi umriin osoo adda hin baasin ganda tokko irraa namoota 70 addatti immoo magaalaaf nama 30 qopheessuu qabdu jechuun dirqamni kennamee jiraachuu odeessi keessoo isaanii ONM qaqqabe ni addeessa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Guduruu waraanni Impaayir Itoophiyaa loon qonnaan bultoota saamuuf jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Loltoonni bilchiginnaa kaayyoo fi akeeka qawwee hidhachiifamaniif kan hin beekne saboota kan biroo irraa addatti ammoo saba Oromoo qofa afaan qawween cabsuuf kan hojjetan golee Oromiyaa hunda keessatti ajaja koloneel Abiy Ahimadiin saamicha lukkuu hanga ajjeechaa lubbuu namaatti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti loltoonni bilchiginnaa loon qonnaan bultootaa saamuun hawaasni dararamaa jira. Aanaa Guduruu ganda Qanaatee Dhinsaa jedhamurraa torban darbe keessa gaafa Hagayya 30 2024 loltoonni sirnichaa hawaasa nagaa hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne jalaa loon ooffachuun deemanii jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni loon jalaa saamame kunniinis Addisuu Iddeessaa loon 3, Bojaa fi Qaaduu loon 4 fi nama kan biroo maqaan hin eeramne jalaa loon 3 waliigala loon 10 saamanii gara magaalaa Anichaatti galanii jiraachuun ibsameera. Namoonni kunniin namoota hojii qonnaa dalagachuun jiraatan kanneen siyaasa keessaa hin qabne ta'uu fi ta'ee jedhamee dinagdeen hacuucee harka kennachiisee bulchuuf karoora jabaa qabatee kan itti jiruudhas jedhaniiru. Waboon zoonii madda albuudaa miseensota haaraaf leenjii waraanummaaf siyaasaa kennuun eebbisiise. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Jaarmiyaan Abaa Woboo gabrummaatti xumura gochuuf uummata Oromoo qabsoof kakaasuun qeerroo fi qarree ofitti fuudhee leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennuufiin murna gabroonfataa PP loluuf bobbaasu itti fufee jira. Akka kanaanis waboon zoonii madda albuudaa ilmaan Oromoo saba isaaniif lubbuu tokkittii qaban kennuuf manaa ba'an fudhatee leenjii shaakala dirree fi barnoota caan kennamaa fi ture maqaa marsaa Qondaalaa jedhu itti moggaasuun eebbisiisuun dirqamaaf bobbaaseera. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii madda albuudaa gama tokkoon diina uummata Oromoo dirree lolaa irratti qoqqee qaba.
Madfii fi Zuu 23 dura dhaabbatee falmaa. Gama birootiin ammoo akkuma dhaadannoo woboon barachaa lolaa barannaa jedhuutti dheengadda fulbaana 3 2024 miseensota waraana haaraa leenjii waraanummaa fi barnoota siyaasaa barsiifamanii warraaqsaan cuubaman oomishuun irbuu seensisee dirqama qabsootiif bobbaaseera. Woboon zoonii madda albuudaa fuulduras ilmaan Oromoo gabrummaa saba isaaniirraa fonqolchuuf murteeffatan kanneen bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif of laatan ofitti fudhatee akka leenjisuu barameera. Guddi Walloo magaal Khamiseen namoonni nagaan 60 ol ta'an waggaa 3 olii hidhamanii dararamaa turan. Hidhaa waggaa 11-15 itti murtaa'uuf isaan ammoo dhukkuboota adda addaan miidhamaa jiraachuun dhaga'ama. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Murni jiraachuu ilmaan Oromoo hin barbaanneef Itoophiyummaa ijaaruuf dhama'uu bilsaqinnaan ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa barataaf barsiisaa qotee bulaaf daldalaa osoo hin jenne waan isaan keessa hin beekneen yakkanii waggoota hedduuf hidhanii iraarsuun qorqalbiin isaanii akka tuqamuu fi dhukkuboota adda addaan miidhamanii akka dhumaniif murnoota bilsaqinnaan ta'ee jedhamee itti yaadamee hojjetamaa kan jiru ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti namoonni nagaan waggaa 3 oliif badii malee hidhamanii dararamaa turan. Hidhaan waggaa 11 hanga 15 itti murtaa'uun barame. Namni isaanii malee waggaa 3 yeroo ammaa ragaan tokko osoo itti hin argamin hidhaan waggaa hanga 15 itti murte. Muraasni kan maqaan nu ga'e Hussein Muhammad, Asanuu Muhammadee, Ahmadee Xiyyee, Muhammad Usmaanii fi Muusaa Muhammad kanneen jedhaman ta'uu dabaluun ibsaniiru. Hidhamtoota kanneen Asni biyyoolessa Oromiyaa dubbise himanitti namoonni kunneen badii dalaganii osoo hin taane Oromummaa qofti yakka ta'uun akka hidhamanii fi namoonni kun achi keessatti hedduu dhukkubsatanis yaala kan hin argannee fi Muusaa Muhammad kan jedhaman maanguddoo ganna 80 olii kan ta'an manicha hidhaa keessatti ija dhabuun gidira hamtuu argaa akka jiran dabaluun dubbatan. Akkasumas hidhamtoota kanneeniif nyaata achi keessaa dhiyaatuuf qulqullina kan hin qabnee fi namni nyaachuu kan hin dandeenye ta'uu irraa kan ka'e dhukkubootaan qabamanii yaalallee dhabanii hedduu rakkachaa akka jiran jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Gaafa fulbaana 2024 hidhattoonni sirnichaa hidhamtoota kana eegaa turan ulee gurraachaan mana olitti seenanii osoo hidhamtoonni kun maal balleessine badiin keenya maalodha jedhanii wawwaatanii tumaa turuu fi ganama ciree dhorkachuun ulaa itti cufanii kan oolchan ta'uu fi namoonni adda durummaan hidhamtoota kanneen dararaa jiranis obbo Asheetuu, obbo Daawitee fi obbo Jamburaa kan jedhaman ta'uu dabaluun ibsaniiru. Godilli Wallaggaan alatti bukeessa waraanni bilchiginnaa mangubuuf saamichuu uummata nagaarra raawwachuu ammeessan. Jaaliiraan gameessa bal'inni isaa akka ta'utti isiniif dhiyeessi. Oromiyaa keessatti murni maqaa mootummaan aangoorra jiru bilchiginnaan teessoo aangoo isaa tikfachuuf jecha manneen uummata Oromoof lubbuu isaa guyyaarraa guyyaatti balleessaa oola. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu ganda Amuumaa Alaltuu keessatti waraana isaa bobbaasuun fulbaana 2024 nama maqaan isaa obbo Eliyaas Tashoomaa jedhamu jalaa sangoota 2 ooffatanii deemuun mana isaa irratti saamicha raawwachuun boodarra mana isaatti ibidda shiduun gubanii barbadeessanii deemuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti gidiraa hedduu argaa kan jiruu fi qaama itti himatus dhabuun akka lammii lammaffaatti ilaalamee gochoonni uummaticha baraan gadadootti hambisu irratti raawwatamaa jira. Godilli Shaggaraan Amboo saamicha ulfaataan loltoota biyya madiin jiraattota irra raawwatame. Jaaluru Gufa Diinaa waan qindeeffate qaba. Dhala namaaf hanga bineensaa illee naasoo tokko kan hin qabnee fi kabaja namummaa ilma namaa kan hin beekne waraanni faashistiin PP uleewwan Oromiyaa cufa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo hariiroo qabda jedhuu fi ilmaan keessantuu bosona jira jedhuun uummata nagaa saamuun hidhuun reebuun ajjeesuu fi manneen irratti gubuun dararaa jiru. Haaluma kanaan godina lixa Shaggar aanaa Ambootti saamichi ulfaataan loltoota biyya madiin jiraattota irratti raawwatamee jiraachuun ibsameera. Aanaa Amboo irraa torbaan darbe keessa loltoota sirnichaa ajaja kolonela biyya madiin bobbaafaman hawaasa nagaa qe'ee fi qabeenya isaa irra jiraatu maqaa adda addaa itti maxxansuun jiraattota gandichaa hedduu irratti saamicha ulfaataa raawwachuun maddeen OMN'tti himan. Akka jiraatan gandichaa maqaan isaa akka hin tuqamne barbaadu tokko abalufaa jalaa saamame waanan jedhu hin qabu. Namoonni saamaman sababa baay'ee ta'aniif jechuu kooti waan harkatti qabachuu danda'an harkatti qabachuun isa kaan ammoo konkolaatatti fe'achuun saamicha hamaa geggeessan jechuun dubbata. Garuu duheen biyya lafa arganii yoo dabar Chaayinaa waggoottan 3 dhufan keessatti Afrikaaf $50 biliyoona 50 kenni Xi Jinping dubbatan bal'inni isaa akka ta'utti isiniif dhiyeesse. Hoogganaan Chaayinaa Xi Jinping
sarraa waggoottan sadan dhufan keessatti Afrikaaf maallaqa doolaar biliyoon 50 ol akkin waadaa kan seenan yoo ta'u, walgahii guddaa Beejiing erga weerar vaayirasii kooroonaa booda gaggeeffamirra taasisaniin bu'uuraalee misoomaaf daldalatti kan waliin tumsa gad fageessuuf waadaa galan. Hooggantoonni Afrikaa 50 ol ta'aniif barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterres Chaayinaa Afrikaa turbaan kan gaggeeffamirratti hirmaachaa jiran miidiyaaleen mootummaa ni mul'isu. Hooggantoonni Afrikaa turbaan kan duraanuu bu'uuraalee misoomaa, qonna, albuuda, daldalaa fi anniisaa irratti tumsa guddaa qabaatan waliigalteewwan hedduu mirkaneessa. Sirni baniinsu waltajjichaa kamis hooggantoota kanaaf haasaa kan taasisan Shiin hariiroo addi kan waliin qaban yeroo seenaa keessatti gaarii ta'uu jajatan. Chaayinaan biyyoota Afrikaa waliin industirii, qonna, bu'uuraalee misoomaa, daldalaa fi investimentii irratti tumsa gad fageessuuf qophiidha jedhan. Waggoottan sadan dhufan keessa mootummaan Chaayinaa deeggarsa maallaqa yuan biliyoon 360 yookiin doolaar biliyoon 50 turbata kennuuf yoo ta'u, doolaar biliyoon 11 gargaarsa gosa adda addaatiin akkasumas dhaabbileen Chaayinaa investimentii godhan jajjabeessu doolaar biliyoon 10 akka argatimaniiru. Akkasumas yoo xiqqaate Afrikaaf carraa hojii miliyoon 1 akka gargaaru waadaa galaniiru jechuun France 24 gabaasa.